Hai, istuye? Maal gaadi? Garabaa hayyaatu. Abbaan kee maal ta'e? Barumsa keessatti amtaa ishee nama hin beeknetti nama dhufteeba. Abbaan kee moo? Hai, duba kun furmaata ni taa'u. Furmaata itti ilaalu. An duba barumsa ishee heerumuu hin barbaadu. Akka istuye ati hin gattinaa? Abbaa kee akka ta'e booda. Abbaa kee immoo ni sossobna. Taalee baramaa saniitti faanaan jemana barumsaa eegalama. Kutuu mana jalaana jechuudha. Bakka abbaa kee ni sossobna. Barsiistuunis ni jirtaa? Ni jirti barsiistuutti geessina. Bakka hin booyi. Biyyoon akkas karaati. Wayaana. Naannaa karaati tan intala gubee. Hiriyaanis hidhaa dhalteet ilmaan ganda garsiisanii. Antunnaa barattus faayidaa maali naa qabdi. Dhalaa karaatee bakka guddoo keessa hin garree biiftuun akkas karaati. Kunnoo. Koo gabbii. Koo biyyaa dandee barattu hiriyaanis horteeti ilmaan ganda garsiifti. Dhalaa karaatee maal naan jette? Mee maal hiriyaanis qabu horteeti ilmaan ganda ijaana garsiifti turmaan naa buru jirti. Ilaanaa horte. Meemaanumaa soo inaameen. Abboo keenya dubartiin akkaataa adeemti dubartiin biyya bulchitu fakkeenyaaf akka addanaa sababee akka caaltuu isaanii kaati. Abboo keenya haa barattu milyoon ta'e cimtuudha. Ganaa umriin isii heerumaaf hin geenye. Barattee bakka guddaa siif geesse abboo keenya ammaaf dhiisinaas. Siyyatuunis akkas ni taati. Ni taati maal? Biyyanuma bulchiti. Ni bulchiti. Hayyee. Kanaafuu abboo keenya atileen tasgabbaa'ee. Milyoon ta'e haa barattu. Biiftuutiyya. Ilmootiyya. Karaatii ta'e garaa ijabaadhu. Kitaaba ispoortii teessiif hin bita. Haxannee tokkoffaan haa ta'e. Guddadhu. Si eebbise. Dubartiin umrii malee barsiisuu walii galee haa